Jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadhayi nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isin jechaa hordoftoota kiyya egaa jechuudha kaleessa jechuudha dheengadda viidiyoo dheengadda hojjedhe irratti jechuudha piraankii maartii irratti hojjedhe irratti kaleessa waan ishin jettu dhageessanii jirtu jechuudha namoota muraasatti ilaalee viidiyoo sanii horoon hin laalin irra deebitanii ilaaltanii dubbii hubachuutii dandeessu jechuudha. Ani normaal piraankiin hojjedhe garuu isheen natti mufatte akkasumas immoo abbaan manaa kiyyaas naan lole. Kanaafuu viidiyoo san kaasuu qabda naan jettee jirti jechuudha isheen. Ani immoo viidiyoo san hin kaasu. Maaliif hojii piraankiin hojjedhe malee wanta qabatamaan hojjedhe osoo waanuma qabatamaatu ta'e wanti rakkoo uume jedheetoo waan yaadu hin qabu jechuudha. Kana fakkaata. Ishiin immoo akkuma jette tarii haaraa ta'uu dandeessi. Haaraa taatee yookaan immoo irraanfattee wantoota ishii mudatan kana akka rakkoo guddaatti ilaaluu dandeessi. Anaaf immoo haaraa miti waan ta'eef piraankii hojjechuunis ta'e piraankii ta'uunis piraankii namarratti hojjetuufis ta'e namnis piraankii yoo narratti hojjetu anaaf haaraa miti. Tasgabbeessuuf illee yaaleen ture jechuudha erga isheen kaameraa cufattee baay'ee aartee waan jirtuuf tasgabbeessuuf illee yaalee ture garuu isheen naaf tasgabbaa'uutii hin dandeenye akkasumas immoo ana bira darbitee abbaa miliyoon jechuudha erga wal dhabnee turreerra jechuudha akkasumas immoo darbee dhufa malee yeroo kaawwan hin dhufu jechuudha amma kaleessa erga isheen himatte inni jechuudha dhufeet jechuudha. Baay'ee tokko naan lolee wanta hin taane naan jedhe na biraa deeme jechuudha. Kanaafuu ani kuni waan ishii mufachiisu seeni yoo naa danda'ame dhiifama nan gaafadha. Naa danda'amuu baannaan garuu waanan godhu hin qabu. Anis immoo viidiyicha kaasuu fi heeyyamamtu miti jechuudha. Kana fakkaata. Yaw mee erga namattis na himattee erga abbaa manaa kiyyattis himattee abbaan manaa ishiittis erga hin barbaanne walumaa waan ta'u ilaallaa ani ammas dhaqee qa'ee ishii dhaqee jechuudha. Amma odduma koo keessa hin jira qa'ee ishii dhaquufan heda jechuudha. Dhaqee dhiifama nan gaafadha jechuudha. Akka nama tokkootitti gaafa san natu mana ishii dhaqee dogoggora hojjete waan ta'eef deemee mana ishii dhaqee dhiifama nan gaafadha. Mee dhiifama kiyyanarraa fudhatti moo dhiifama naaf gooti moo dhiifama naaf hin gootu immoo wajjumaan laallaa jechuudha. Akkuma argitanii waan biyya keenyatti jechuudha rooba jira ganni nuuf deebi'ee jira ganni deebi'aa jira jechuudha. Kana fakkaata. Mee amma deemitaniin jechuudha dhiifama nan gaafadha jechuudha deemee akkuma argitan daa'imas fuudhee deemaa hin jiru dafee kanan dhiifama gaafadha jechuudha. Gaafa san kaameraa irratti kanan piraankii ishee hojjedhe ammas immoo kaameruma fuulduratti dhaqee dhiifama guyyaa san nan dogoggore guyyaa san dogoggoreen jira ani piraankii jedheen hojjedhe malee akka atirifattu akkasitti taatuuf miti immoo piraankii waan beektus kanaafuu dhiifama naa godhiin jedhaani meeshii waan ishiin jettu nan laalaa jechuudha. Yoo ishiin tariitii hin ta'u jechuu dandeessi tariitiin ta'a jettee ishii dogoggora keetu ergaatu amante jettee too dhiifama naaf godhuu dandeessi hin beekamu siniin jedhame naqa. Jirra jirtaniirra deebi'uudhanii kinoo akkuma na argitan jechuudha kun oddoo maartiiti. Oddoo maartii kinooti manni ishii kana amma kaa mana jirti natti fakkaate garuu bilbilaan illee qiruma jechaatu manatti haasofte. Meenan dhufallee jennaan zimna jalaa jette jechuudha akka gaafa duraati miti. Kanaaf amma mee nanan koo akka ol seena afaanuma tura. Yee akkam jirtu? Fayyuma. Hordoftoota keenya akkuma argitan amma mana seeneen jira duraa hin argine jechuudha kaameraa yaa ta'uti garuu immoo ani ishiinis egaa kaameruma afootti sinuma afootti na himattee waan ta'eef anis immoo sinuma afootti dhiifama gaafachuun barbaada amma ishiin gara gaadaa seenna nan baane jechuudha. Egaa mee waan ishiin jettu walumaan laallaa siniin jala hordoftoota kiyyaan ulfaama tura.
Video san kasata. Video kana maal gochuu waraabde qoy. Oi video ma warra ko mal. Achi wari video ma idatu. Hotu be mana kiya. Ta ega. Arabi bay mana kiya. Ni ani nagaan ufta sendi. Baka ta. Baka bay. Mana tikan nasanumu. Ifama siga hada yere tan ufeme. Ifama. Mari ifama Arabi kale salim balle sine video kiya. Balle chuka mali tan balle. Mari balle kine mari. Ishi Mana Arabi gabay sada. Hotu gabay. Ifama sinjade miti. Ifama sinjade. Hin barbaadu dhiifama. Ani beeksisaba kiyyoo wajjin walitti bu'uun barbaadu. Kootu badhe. Kootu. Ishi nan baakana. Ani silki kana darbate nana. Rabbi nana. Silki roofta moo ana roofta ana dha. Rabbi maayini faati qoyee kolfaana taasiftu rabbi achi baasi silki narra bahe. Balleessaa Yosi jiraayyuu qoyee. Oka. Akkasii miti barnamni daa taa'ee nama hubata. Hin barbaadu siin jedhe hin barbaadu bakka. Aara taa'ee na hubata. Teessee yoo nama hubata. Amma nama fakkaattee yoo balbala bantinatti dhuftani maal jedhee. Maani maalas fedhe. Viidiyoo maalidha? Wayi bira maalidha nama fakkaate. Nama kaa'ee yaa waan na laaltu maali sitti fakkaate. Inni maal nama fakkaata. Jechuun namni akkamitti. Kanaafuu amma dhiifama. Balleessan kiyya Rabbi jedhee dhiifama si gaadha. Sanii fi miti wayyama hojjedha. Rabbi yaa namni akkana. Waan biraa homaa miti. Kuni biraankiin aadi. Biraankiin akkanatti kan ta'u Normaalidha bakka viidiyoon hojjedhe ati immoo deemtee maa oduu guddistee maa deemtee eenyutu abbaa miidiyoo biraa dhaqise jedha. Anaaf sitti hojjedhee miti viidiyoo san anu bira anumaaf sitti hafuu qaba sila. Ganaa immoo kan biraa dubbii biraa natti fidde jechuudha. Atuu amma abbaa manaa kiyyaadha. Balaa viidiyoo saniitti jechuudha walitti nu naqxeessista jechuudha. Maal godhee balleessu dureetiin jedhee irraa qaba walirraa qaba. Isatti illee himachuun kiyya bara bakka maaliif akka lammata walitti deebinee kan beeknaa. Maa rakkoo qaba ishee amma boodatti waanuma biraankituu hin haasa'u kunoo noormaalii atis isaanitti na himattee jirta ani immooyyuu dhiifamaa bakka amma boodatti biraankii hojjetu waan ati ofii keetii barbaadde malee dhiifamaa. Garuu immoo viidiyicha sanyuu kaasu badii hin qabu haa viidiyoon viidiyoon badii takka qabu sii galee. Viidiyoon badii qabu nama gaafsan nan rifadhe. Viidiyoo choo ilaalanis beekasabni sin rifate bakka mucayyoo gaddaa ajjeeste naan jedhan bakka. Maali biraankiidha jedhee miti biraankiidha. Ati faa jechuudha nama miidiyaa ilaalamu nama miidiyaa hordofu kana sirriitti hubachuu qabdaa beekuu qabdaa. Akka jettanii maatii waan akkanatti hin deebisinaa ifamni illee na dhooftee yookaan na miitee miti bakka rakkoo hin qabu jedha kamaan godhare. Dhiifama naa gootee garaadhaan. Yoo ta'u kamaan godhare. Ishii bakka dhiifama. Hordoftoota keenya noo maal jettame? Ishii kaahaa hordoftoota hinaan tuubii innaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'een sirriitti wannaa jedhe waan ta'eef rifadhe waan ta'eef. Ani amma jechuudha keessi kiyyaa boqonnaan argatee jira jechuudha gammadee jira. Miti boqonnaa jira. sin arganne qoyime jechuun Maal jettanatti gaafa adduma dhiifama naa gootee fa'aa? dhiifama siin godhe kun olaal isaan illee akka nammiini isaan illee akka natti maal namni dhiifamoo nama gaafate namni nama jedhamti illee maal. Laali ani baay'een gammadeera waa wayittu garaa dhiifamaa namni garaa dhiifamaa qabu gaariidha. Dhiifama naa gootu jedhee hin yaadne jechuudha. Akka kaleessa taatuni garuu jechuudha har'a dhiifama naa godhu ishiitti baay'een gammadee. Har'a boodatti yoo tariiti piraankii ishiin barbaadde yookaan immoo isheen piraankii jechuun kan wanta walitti himanii hojjetanii miti hunduu kanuma beeku garuu mooti wanta ishii aarsu yoo hojjedhu tariiti immoo piraankumaayyuu hojjechuu dhiisuu nan danda'a. Ishiniin jedhaa galatoomii irra deebiidhaanii. Bakka isinis ulfaadhaa galatoomaa namni balleessee dhiifamoo jedhamin dhiifama gaafata. Dhiifama jedhee dhiifama godhaa waan ta'eef waaqayyo illee kana jaalataa kanaaf dhiifama jedheen jira. Isiniin jedhaa hordofaa.